Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tube. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu mathematicsii kutaa 11ffaa paartii 2dha jechuudha. Innis inverse of relation and their graphs kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Chaanaalii keenyaaf haaraa inni taatanii subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa taasisanii jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti dabarra jechuudha. Asirratti inverse of relation jedha jalqaba irratti kan nuti argannu inverse of relation dha jechuudha. Inverse of relation jechuun maal jechuudha? Jalqaba relation jechuun akkuma paartii darbe keessatti ilaalle x, y tiin kan ibsamu jennee turre jechuudha. The order x, y tiin kan ibsamudha. Asirratti inverse jechuun relation jechuun x, y tiin erga ibsame inverse isaa jechuun immoo y, x tiin kan ibsamu jechuudha. Maaliif inverse jechuun faallaa isa duraa jechuudha. Yookiin immoo x fi y bakka waliin jijjiiruun inverse of relation jennee waamna jechuudha. Activity 1.2 kanarraa maal jedha? Consider the relation r is equals to a, 1, b, 2, c, 3 and d, 4 and s is equals to 1, a, 2, b, c, 4, d. Agartanii maaltu wal jijjiire? Asii kan range ture domain ta'e kan domain ture immoo range ta'e jechuudha. Bakka wal jijjiiran x, fi x, y tu y, x ta'e jechuudha. Kanaaf inverse relation jennee waamna jechuudha warra kana. Interchange irratti maal jedha? Interchange the order of the first and the second component of order pair in R and obtain new relation. Maal arganne? Isa kana gaafa akkas galagalchinee barreessinu kan arganna jechuudha. Kun immoo maalidha? Inverse of relation keenya jechuudha. Inni kunis kan ibsu barbaade birratti maal jedha? Interchange the order of the first and the second component of the order pair in S obtain new relation. Ammas yoommoo isa S kana order pair isaa waliin jijjiirree iddoo wanii goone wanii moddoo inda goone maal arganna? R keenya arganna jechuudha. Itti fufee maal jedha? From activity 1.2 observe that from a given relation you can form another relation by interchanging the order of the first and the second component of the order pair of the given relation, and these two relations are called inverse relation of each other. Akkuma nama gubbaatti isinii kaasi relation kenname tokko bakka x, y isaa wal jijjiirre maal argachuu dandeenya? Relation haaraa argachuu dandeenya. Relation haaraa arganne sana walii isaan immoo maal jenna? Yookiin lamman isaaniitiin inverse relation jennee waamna jechuudha. Akkuma gubbaatti ilaalle akkuma isa kanarraa ilaalle jechuudha. Activity 1.2 kanarra R kana gaafa wanii fi yookiin domainii isaa x, y isaa gaafa wal jijjiirru s arganna. S kana immoo gaafa x, y isaa wal jijjiirru maal arganna? R arganna. Kanaaf R dhaaf s waliif maal jedhamu jechuudha? Inverse waliif jedhamu jechuudha. Inverse waliif jedhamu jechuudha. Inverse jechuun kana. Definition 1.2 the inverse of a relation is a relation formed by interchanging the order component of each of the order pair in the given relation. Inverse of relation jechuun interchanging order pair componentoota order pair itiin jiranii x, y sana y, x gochuudhaan kan nuti argannu maal jedhama? Inverse of relation jennee waamna jechuudha. Akkuma gubbaatti isinii kaasuu yaale maal jennee waamna? Inverse of relation jennee waamna jechuudha. That is if R is equals to x, y is x, y the member of R is a relation. Relation keenya yenna ta'e kuni x, y dhaan kenname jira yenna ta'e jechuudha. Then the inverse of R denoted by R inverse. Kana jechuun inverse kuni R normalidha yookiin immoo relation keenyadha. R inverse kun immoo maaliin bakka bu'a? R goone mataa isaarra minus yenna goone R inverse keenya arganna jechuudha. Is a relation by R inverse is equals to y, x dhaan ibsama. Inni kun x, y ture. Inni kun immoo maaliin ibsama jechuudha? Y, x dhaan ibsama. Kun immoo x, y miseensa eenyuuti ammas? Miseensa R keenyaa ta'u jechuudha.
akkuma asitti jechuudha. Itti fufnee wajjin ilaalla example 1. Let r is equals to 1,3, 2,5, 3,7, 4,11, 5,23. Then find r inverse. Maal barbaadne? R inverse barbaadne. R inverse keenya akkamittiin barbaadna? R inverse keenya argachuuf gatii x fi gatii y waliin jijjiirra jechuudha. Kan jechuun 3,1, 5,2 ammas akkasumattiin 7,3, 11,4 akkasitiin jechuudha kan inni deemu. 23,5 haala kanaan r inverse keenya arganna jechuudha. Kitaaba keessan hojjeteera haala kanaan kana jechuudha. Kun maaloodha keenya egaa r inverse keenya jechuudha. Example 2 irratti maal jedha? Table 3 below give a relation r between a person age and the person's maximum recommended heart rate. Find r inverse jedha. Kan hojjechuudhaaf karaa gabaabaa akkaataa nuti hojjennu jalqaba maal baafanna? Gatii x fi gatii y baafanna yookiin immoo asumarraa akka nuti immoo age of years, age namichichaa yookiin umurii namichichaa x dhaan nu kenname. Asii immoo maximum recommended heart rate isaa immoo meeqaan nu kenname? Y dhaan nu kenname jechuudha. Kanaaf x, y tiin barreeffanna jalqaba r keenya jechuudha. Kana jechuun 20,200 goona. 20,200 goona. 200 ta'a jechuudha. Kana booddee 30,190 ta'a jechuudha. Akkasitiin deema jechuudha. Inni kun x keenya ta'a, inni kun immoo y keenya ta'a jechuudha. So gaafa r inverse keenya barbaadnu immoo akkam ta'a? R inverse kuni jalqaba irratti barreessina paartii kana. Kana booddee isa kana immoo taasisnee barreessina jechuudha. Kana jechuun 200,20 ta'a jechuudha. Galagalee jechuudha. Isa kanaaf isa kana. Al tokko immoo isa kanaaf isa kana jechuudha. Kana jechuun 190,13 goona jechuudha. Jalqaba isa kana barreessina r inverse keenya jechuudha. Itti aansinee kana barreessina jechuudha. R inverse keenya. R keenya argachuudhaaf immoo akkamittiin barreessina? R keenya argachuudhaaf inni kun jalqaba irra oola, inni kun immoo itti aana. R inverse keenya immoo inni kun jalqaba irra oola, inni kun immoo itti aana jechuudha. Haala kanaan r inverse keenya baafachuu ni dandeenya. Kitaaba keessanis egaa haala armaan gadii kanaan hojjetee jira. Salphaadha wanta ta'eef ofii keessanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan hojjetee jira jechuudha. Itti fufnee example 3 for the relation r defined by the diagram in figure 1.7 find r inverse jedha. Relation armaan gadii relationidha yookiin immoo relation nu kennamee jira. Kana maal barbaadu nu jedhee r inverse keenya barbaadu nu jedhee jechuudha. Kanaaf akkamittiin barbaadna kan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha. Kanas jalqaba wanti nu goonu r keenya baafanna yookiin order pair dhaan barreeffannu jalqaba. Jalqaba waniitu jira 1,8 paartiin jalqaba. Itti aanee 2,8 akkasumas itti aanee 1,6 itti aanee 2,b ammas itti aanee 3,3 ta'a. Akkasumas itti aanee 4,8 jechuudha. Warreen kana jechuudha. Maal keenya? Relationiin keenya warreen kanadha. Relationiin keenya warreen kanadha. Warreen kuni relationii keenyadha jechuudha. Warreen kanatu isa kana jalqabaan sinee barreessina jechuudha. Yookiin immoo maal ta'a taani kooma wanii goonee barreessina jechuudha. Akkasumas kooma tuu goonee barreessina. Salphaamatti isa kanatu doominii keenya goonee barreessina jechuudha. Jalqaba irratti warreen kana barreessine warreen isaan immoo ittiin wal hidhatanii jiranii itti aansinee barreessina jechuudha. Kitaaba keessa kan ta'e jira. Kitaaba keessan irraa sirriitti ilaaluu ni dandeessu haala kanaan jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu maal jedha? Example 4 let r is equals to x, y, the member of
r and y is equals to 3x minus 5. Find r inverse jedhe. Kana jechuudhaaf immoo wanta tokko konseptii tokko qabaachuu qabna jechuudha. Kuni y keenya jechuun f of x keenya jechuudha. F of x dhaan bakka buufanna. F of x is equals to 3x minus 5 dha jechuudha. 3x minus 5 dha. So kun egaa f of x keenya ta'uu barre f inverse of f of x barbaanna jechuudha. Kana jechuun f inverse of f of x barbaanna jechuudha. Kan nuti barbaadaa jirru isa kanadha. Kanaafi kan argachuudhaaf y is equals to 3x minus 5 dha. Amma maal goonani kallattii maani gatii y fi iddoo x hin jiru y buufna, iddoo y hin jiru immoo x buufna jechuudha. Kanaafi gaafa hojjennu x is equals to jenna 3y minus 5 jenna jechuudha. Maaliif iddoo y bu'ee x bu'ee, iddoo x immoo bu'ee y tu bu'ee jechuudha. Kana booddee y keenya qobaatti hambifachuufi 3 kana gara kanatti chees dabarsina. 3 gaafa chees dabarsinu maal ta'a? X minus plus 5 maaliif asii minus dhaan jira, gaafa chees darbuma maal ta'a? Plus ta'a jechuudha. X plus 5 is equals to 3y ta'a jechuudha. Kana booddee gama lammansaa meeqaaf irra? 3 irra jechuudha. Maaliif y keenya qobaatti hambisuuf jechuudha. Asiinis 3 irra. Gaafa 3 irra gara lammansaa maal ta'a? Y is equals to x plus 5 over 3 ta'a jechuudha. Kun maal keenya? Inversii keenya jechuudha. Y inversii keenya haala kanaan arganna. Y inversii kun immoo haala kamiin barreeffama? F inverse of f of x dhaan barreeffama jechuudha. Haala kanaan yookiin immoo relation inversii dhaan haala kanaan barreeffama jechuudha. Haala kanaan argattu jechuudha. Itti fufee kan jiru exercise 1.4 find the inverse of each of the following relation jedha. Relation armaan gadii irraa inversii isaa barbaadedha. Gaaffii tokkoffaa salphaadha wanta ta'eef ofii keessanii hojjedha. Gaaffii lammaffaa r defined by diagram given in figure 1.8 dha. Kunis salphaadha. Fakkeenya keessatti hojjetamee jira wanta ta'eef jechuudha. Itti fufee maaltu jira? R is equal to x, y, the member of r and y is equals to 4x plus 2. Kana irratti immoo maal barbaadinu hin jedhe? R inversii keenya barbaadinu hin jedhe. Kanas R inversii keenya barbaadu waan nun jedheefi akkuma ammaatti barbaadna jechuudha. Kanaaf maal goona gaaffii sadaffaa kana gaafa jennu y is equals to 4x plus 2 goona jechuudha. Asitti yeroo hundumaayyuu gaafa inversii barbaadinu hin jedhu akkuma jalqaba isinii kaasee ture gatii y fi gatii x waliin jijjiirra jechuudha. X is equals to 4 y jenna plus 2 jenna jechuudha. Kana booddee asii tuun kuni gara kanatti achees dabartee jechuudha. So x minus 2 ta'a jechuudha. X minus 2 is equals to 4y ta'a. Kana booddee gara lammansaa meeqaaf irra? 4 irra jechuudha. Maaliif y keenya qobaatti hambifachuuf jechuudha. Kana booddee 4 baddasii y keenya maal ta'a jechuudha? Y is equals to x minus 2 over 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan arganna inversii keenya jechuudha. Inversii keenya ta'a jechuudha. Kun yookiin r inversii keenya haala kanaan arganna jechuudha. Itti fufee kan jiru domain and the range of inverse relation jedha. Domainii fi range inverse relation immoo akkamittiin baasna kan jedhu hojii ni ilaallu. Activity 1.3 consider r is equals to 2,20, 3,90, 4,80, 15,70, 6,60 dha. Maal barbaadnu jedha? Jalqaba r inversii keenya barbaadnu jedha. R inversii keenya argachuudhaaf maal goona? Akkuma silaa x y waliin jijjiirra jechuudha. Kana jechuun isa kana as finna, isa kana immoo as finna jechuudha. Bakkuma waliin jijjiirra jechuudha. R inversii keenya argannee booddee find domain and range of r. Domainii fi range kana argachuudhaaf immoo akkuma kana dura beektanii termiin jalqabaa yeroo hundumaa maalodha jenne? Domainiidha jenne. Domainii r gaafa baafnu gaa maal ta'a? Domainiin keenya 2, 3, 4, 5, 6 ta'a jechuudha domainiin keenya. Range r immoo gaafa baafnu warreen kamiin ta'a? 20 ta'a, 19 ta'a, 18 ta'a,
17 ta'a 16 ta'a jechuudha. Warreen kana ta'a maaltu reenjiin R keenya yeroo itti reenjii fi doomeenii R inversii keenya ammoo barbaadnu maaltu ta'a bakkuma waliin jijjiira jechuudha. Kana jechuun yeroo hundumaayyuu domain of R inverse is equal to range of R inverse dha jechuudha. Domainiin R inverse range of R wajjin wal qixxeedha jechuudha. Akkasumas range of R inverse is equal to domain of R wajjin wal qixxeetaa jechuudha. Rangein R inverse keenya domainii R wajjin wal qixxeetaa jechuudha. Kanarraa cheekii gochuu dandeessu domainii fi range isaa baastanii jechuudha. Kana fakkaata. As a relation are often specified by expression involving first component say x and second component say y. It is natural for us that we want to work with the concept of the inverse relation in the setting. Akkuma gubbaatti isinii kaasedha jechuudha. Termii jalqabarra jiru x jennee yoo moggaasne isa lammaffaarra jiru y jennee moggaafna. Warreen kana yoo waliin daddabarsine maal arganna? Inverse relation keenya akka argannu waliin kaasneerra jechuudha. The inverse relation can be formed by interchanging role of x and y define expression. Akkuma argammaa kaafneedha jechuudha kunis. Kanaaf egaa doomeenii fi reenjii keenya kan nuti argannu yeroo hundumaa akkuma sila kaasne doomeenii reenjii keenya doomeenii relationii keenya reenjii R inverse keenya wajjin wal qixxeedha yookiin inverse relation keenya wajjin wal qixxeedha jechuudha. Akkuma gubbaatti wajjin hin kaafne jechuudha. Kanuma dubbata kuni. Eshi example kana wajjin ilaallu. Let R is equal to -3,2 -2,3 -4 -1,4 0,5 1,6 2,7 3,8 then find domain the range of R inverse dha. Kanarraa maal baafna jalqaba R inverse baafna. R inverse akkamittiin baafna? Gatii x fi gatii y kana waliin jijjiirra. 2,-3 ta'a. Akkasumas inni kun maal ta'a? 3,-2 ta'a jechuudha. Inni kun akkasumas itti fufee maal ta'a? 4,-1 ta'a. Itti fufee 5,0 ta'a jechuudha. Yeroo itti kanatti doomeenii fi reenjii R inverse keenya barbaada irra wanta ta'eef doomeniin keenya eenyuun ta'a jechuudha? 2 ta'a asii 3 ta'a asii dhiifama asii 2 ta'a kun walitti wanta ta'eef jechuudha. Asii 3 ta'a asii 4 ta'a. Warreen kana egaa haala salphaatiin baafachuuf maal gootu? Doomeniin R inverse keenya termii isa lammaffaarra jiru kana ta'a jechuudha. Yeroo hundumaayyuu termii isa lammaffaarra jiru kana ta'a. Asiis termii isa lammaffaa jiru kana doomeenii R inverse keenya goonee fudhanna. Termii isa tokkoffaarra jiru kana immoo yookiin gatii x kana immoo maal goonee fudhanna? Range of R inverse keenya goonee fudhanna jechuudha. Karaa salphaadhaan R inverse keenya doomeenii fi reenjii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Kuni ibsa isaatii. Ibsa isaa wajjin ofii keessanii ilaaluu ni dandeessu irra deebitanii. Example 6 maal jedha? Given R is equal to x, y the member of R and y is equal to 3x plus 6 jedha. Find maal barbaadinu jedhe? Inverse barbaadinu jedhe. Itti fufee domain of R inverse keenyas barbaadinu jedhe jechuudha. Kana jechuudhaafi akkuma sila jenne maal barbaanna? Jalqaba inverse R keenya barbaanna. Inverse R keenya gaafa barbaannu immoo bakka x hin jiru y keenya, bakka y hin jiru immoo x keenya jenne jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Kana gaafa inverse isaa barbaannu jechuudha. X is equal to 3y plus 6 ta'a jechuudha. Erga akkas ta'ee booddee 6 kana gara kanatti dabarsina. Maal ta'a? X minus 6 is equal to 3y ta'a. Kana booddee over 3 asinis over 3 goone jechuudha. 3 kun asii 3 kana balleessaa. Yeroo itti kanatti y keenya maal ta'a jechuudha? X minus 6 over 3 ta'a jechuudha. Kana booddee 3 kuni kanaafis hin dhaabbata, isa kanaafis hin dhaabbata, jaafis x dhaafis hin dhaabbata jechuudha. Kana booddee qoba qobaatti barreessuuf ni dandeenya jechuudha. Kana gaafa qoba qobaatti barreessinuuf maal ta'a? Y is equal to x over 3 minus 6 over 3 ta'a jechuudha.
Kanaafi 6/3 immoo maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. Maanis 2 ta'a. Kanaafi y keenya maal ta'a? Y is equals to 1/3x minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafi inversii keenya akkasitiin arganneerra. Erga inversii argannee booddee maal barbaanna? Doomeenii fi reenjii R inversii keenyaa barbaanna. Asitti doomeenii kan R keenyaa kan nu kenname riil nambariidha jechuudha. X fi Y miseensa riil nambariiti. Kanaafi iddootti kanatti erga R inversii keenya arganne wanti ittiin nu daangessu hin jiru. Yoo riil nambarii ta'e doomeniin keenya jechuudha. Wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Kanaafi doomeniin isaas reenjiin isaas riil nambarii ta'a jechuudha. Kan lamman isaaniitiyyuu. Doomeniin isaas reenjiin isaas riil nambarii ta'a jechuudha. Kanaafi kitaaba keessanis kun haala kanaan isinii kaa'eera. Haala kanaan jechuudha. Domain of R is equal to real number is equal to range of R inverse fi domain of R akka inni wal qixa ta'e sila isinitti himeera. Asiisi kuni wal qixxeedha jechuudha. Yeroo baay'ee qormaata tiraansii irra kan ittiin dhufu gaaffii bifa kanaatiin malee bifa rileeshiniitiin miti kan ittiin dhufu. Kanaafi warreen akkasii kana shaakaluudha qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii doomeenii isaanii riil nambarii hin taane kan exceptionii qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf jennuuti R'n keenya fakkeenyaaf R is equals to square root of x x minus 2 yenna ta'e doomeniin keenya maal ta'a? Kan isa kana doomeniin keenya maal ta'a? 2, positive infinity ta'a jechuudha. 2, positive infinity ta'a jechuudha. Maaliif yoo lakkoofsi negatiivii as keessa galee maal ta'a wanta ta'eef undefined ta'a yookiin hiika dhabeessa ta'a wanta ta'eef jechuudha. Hiika dhabeessa ta'a wanta ta'eef. Garuu fakkeenyaaf 2 gaafa geeshinu maal ta'a kuni 2 minus 2 0 ta'a. 0dhaa ka'ee hiika qabeessa jechuudha. Square root of 0 maal ta'a? 0 ta'a. Garuu square root of minus 1 yenna goone maal miti jechuudha. Define miti undefined ta'a jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf iddoo x keenya atuuwwanii geeshine yookiin doomeenii keenya atuuwwaniidhaa kaaneen fudhanna ta'eeti 1, positive infinity dhaa kaaneen fudhannatu ta'eeti iddoo x keenya gaafa waniin galu maal ta'a? Square root of 1 minus 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo square root of minus 1 ta'a. Kun immoo undefined ta'a jechuudha. Yookiin hiika dhabeessa ta'a. Complex nambarii keessatti malee as keessatti hiika hin qabaatu jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan maaliin jennu jechuudha? Hiika qaban jennu jechuudha. Kanaafi doomeniin keenya 2, positive infinity dhaa ka'ee ta'a jechuudha. Warreen akkasii kana egaa shaakaluun isinirra jira. Maaliif qormaata tiraansii irra yeroo baay'ee deddeebi'een dhufa wanta ta'eef. Yoo isinii danda'ame immoo kitaaba isa kanaan dura oolli kaarikulamii jechuudha. Ofii keessanii jechuudha. Bakka wal qabatu wal qabsiistanii haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Maaliif inni exersaayisii baay'ee qaba. Kitaaba exersaayisii baay'ee qabu immoo cimaa sin godha jechuudha. Maaliif gaaffii baay'ee yaaltu wanta ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii warreen akkasii kana irra deebitanii yaaluu qabdu jechuumaafi jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu example 7dha jechuudha. Innis maal jedha? Find inverse of R x, y. X, y the member of real number y greater than or equal to x minus 3 and y less than or equal to x plus 5 jedha. Kan akkamittiin hojjennaman jedhu gabaabsinee wajjin ilaalla jechuudha. Kan akkamittiin hojjenna wanta jedhamu wajjin ilaallu gabaabsinee. Yeroo itti kana hojjennu yeroo hundumaayyuu steepii kanaan dura hojjenneen hojjenna. Kana jechuun gatii y fi gatii x waliin jijjiiruudha jechuudha. Steepiin keenya jalqabaa isa kana gaafa hojjennu jechuudha. Kanaafi maal ta'a? X greater than or equal to y minus 3 ta'a jechuudha. Kana booddee 3h dabarsina. Gaafa 3h dabarsinu maal ta'a? X minus dhaan jira gaafa darbu plus ta'a. Plus 3 greater than or equal to y ta'a jechuudha. Kana jechuun y ni irra x plus 3 irra guddaa yookiin wal qixa y ti. Y immoo irra xiqqaa yookiin wal qixa eenyuti jechuudha? X plus 3 ti jechuudha. Karaa kanas barreessuu ni dandeenya. Inni kuni kana ta'eera jechuudha. Kana immoo gaafa hojjennu maal ta'a kun immoo
gatii x fi gatii y bakka wal jijjiirra jechuudha. Kana jechuun x less than or equal to y plus 5 ta'a jechuudha. Y plus 5 ta'a. Kana jechuun gaafa 5 kan achi dabarsinu x minus 5 less than or equal to y ta'a jechuudha. Kana booddee kana jechuun immoo y greater than or equal to x minus 5 dha jechuudha. Kanaafi inverse relation keenya kan isa kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi akkuma silasni kaasaa ture doominiin keenya maal ta'a? Doominiin keenya inverse range keenya wajjin wal qixxeedha. Akkasumas rangein r keenya immoo doominii r inverse keenya wajjin wal qixxeedha. Kanaafi lamman isaaniiyyuu maal ta'u jechuudha? Real number ta'u jechuudha. Maaliif bakka itti undefined ta'an hin qaban wanta ta'eef jechuudha. Example exercise 1.5 find the inverse and also the domain and the range of inverse of each following relation jedha. Relation nu kaa'e maal barbaadinu jedhe domain fi range isaanii barbaadinu jedha. Akkasumas r inverse isaanii illee barbaadinu jedheera jechuudha. Asirratti kan isin qabachuu qabdanii ofii keessanii hojjettu garuu wanti isin qabachuu qabdanii bakka itti undefined ta'uu qabu taanaanii domain fi range isaanii real number dha jechuudha. Yeroo hundumaayyuu bakka itti undefined ta'uu qabu jennee akkuma silasni kaasee ture fakkeenyaaf square root of x minus 2 sinii fudhadhee kuni eessaa keetii sinii jedhu irraa keetii maaliif as keessatti jenna wanii fudhanne yookiin tokko gadi lakkoofsa jirama jenna fudhanne faakshiniin kun undefined ta'a wanta ta'eef lakkoofsa negatiivii square root jala galuu wanta hin dandeenyeef square root jala galuu wanta hin dandeenyeef undefined ta'a jechuudha. Kanaaftuu maal fudhanna jechuudha nuti tuudhaa kaanii hanga positive infinity itti fudhanna jechuudha. Positive infinity gaafa jennu 2 3 4 5 lakkoofsa dhuma hin qabne jechuudha. Lamaa kee kan jiru achi kaanii fudhanna jechuudha gabaabamatti. Haala kanaan jechuudha. Warreen kana hin qabayyenne teegaa real number ta'u jechuudha yeroo hundumaa. Kan isa kanaas real number dha, kan isa kanaas real number dha jechuudha. Kana fakkaata. Kanatti aansinee kanatti wajjin ilaallu graph of inverse relation wajjin ilaallu. Graph of inverse relation akkamittiin barbaadna kan jedhamu wajjin ilaalla jechuudha. Graph inverse relation jechuudha kanatti wajjin itti fufnee ilaallu. Activity 1.4 consider the order pair 1,2 minus 3,1 minus 2, minus 4 2, minus 3 warreen jedhaman kana maal isaa godhe jedha. Graafii isaa pilootii godhedha jalqaba irratti yookiin kaasedha. Kanaaf akkamittiin kaasna kan jiru wajjin ilaallu jechuudha. Coordinate plane irratti akkamittiin kaasna. Jalqaba kana kaasuudhaaf x, y plane kaafanna yookiin coordinate plane kaafanna jechuudha. Coordinate plane kaafanna. Kana booddee yeroo hundumaayyuu kun gatii x keenyaati, kun immoo gatii y keenyaati jechuudha. Kanaaf asirraa positive 1 dha, positive 2 dha, positive 3 haala kanaa itti fufee jira jechuudha. Asii kan jiru minus 1 dha, minus 2 dha, akkasuma itti fufee kan jiru minus 3 dha jechuudha. Asii immoo positive 1, positive 2, positive 3 dha jechuudha. Asiinis minus jira jechuudha. Kana booddee maal kaasinu jira pointoota kana kan inni nuu kenne 1,2 x irraa 1 y irraa 2 jechuudha. Kanaaf iddootti kana asiin akkas baafne iddootti kanattidha kan nuti argannu. Iddootti kanattidha jechuudha. Itti fufnee minus 3,1 minus 3,1 x irraa minus 3 y irraa positive 1 iddisa kana booddee inni kun immoo minus 3 asii positive 1 immoo asii iddootti kana ta'a jechuudha. Itti fufee minus 2,4 x irraa minus 2 ittaanee isa kanarraa immoo minus 4 as dhufa jechuudha. Kun immoo safara kana dhufa jechuudha. Yerootti kanatti iddoo kana pointii kana jechuudha. Erga akkasitiin hunduma isaanii pilootii goonee booddee yookiin pointicha tuqaa argarra goonee booddee maal kaafna jechuudha. Giraafii isaa kaasna jechuudha. Giraafii isaa kaasna jechuudha. Maal jedhatti dhufee find the image of each order pair given with reflection of the coordinate plane line y is equal to x jedha. Kuni
erga giraaficha kaastanii yookiin poointii erga irra keessanii booddee laayiniidhaan wal qabsiisuudha jechuudha. Laayiniitiin wal qabsiisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf giraafii kana wajjin ilaallu inni kun poointiin kun maalidha? A, B dha. Inni kun immoo B, A dha jechuudha. Asii amma fakkeenyaaf iddootti kana sila een keenya sitti meeqa? Fakkeenyaaf iddootti kanatti een keenya 5 yenna ta'e B'n keenya immoo asiin haala kanaan jechuudha. Iddootti kanatti 2 yenna ta'e 5,2 ta'e jechuudha. 5,2 ture jechuudha inni kun A, B. Inni kun maal ta'a jechuudha? Iddootti kanatti iddootti kana dhufa jechuudha. Asii kuni 5 ta'a, inni kun immoo 2 ta'a jechuudha. 5,2 ta'ee jechuudha. Inni kun immoo galagalee yookiin 2,5 ta'e jechuudha. Kanaafi kun maal keenyadha? Inni kun sarara qajeelaadha yookiin x is equals to y dha jechuudha. Kana jechuun sararri kun yeroo hundumaayyuu kan inni mul'isu sararri inni originii keessa kan darbu jechuudha. Haala kanaan kan deemu straight line haala kanaan ta'een deema taananii yeroo hundumaa faakshinichi maal ta'uu isaa hubattu? Y is equal to x ta'uu isaa hubattu. Sababiin isaa yeroo x wanii ynis wanii ta'a. Yeroo y xnis 2 ta'a. Yeroo xin 3 ynis 3 ta'a jechuudha. Akkuma xin dabaleen ynis dabalaa deema jechuudha. Kanaafi kun maalodha? Laayinii y is equal to x jennee kan nuti waamnu isa kanadha jechuudha. Kun immoo maalodha? Poointoota keenyadha jechuudha. Kanaaf gaafa haala kanaan kaasnu iddootti kanatti maal uuma jechuudha? Perpendicular laayinii uuma jechuudha. Akkuma argaa jirtanii perpendicular laayinii uuma jechuudha. Maal jedhagaa itti fufi? Therefore the graph of inverse of a given relation is the image of graph of r respect to reflection of the coordinate plane on the line y is equal to x. Inversiin graafiin inversii tokko immeejii isa kamiiti? Immeejii kanii r'ti yookiin kanii originaalii sanaati jechuudha. Kunis immoo laayinii maalii wajjin? Laayinii y is equal to x wajjin. Kana jechuun 90 degree nu dhufuu qaba jechuudha. Akkuma argamaa isinitti agarsiisee ka'e immeejii akka inni ta'u kan nutti agarsiisu digirii 90 nu uumuu isaati jechuudha. Itti fufnee kan nuti argannu example 8 dha. Given r is equals to 0,0, 1,2, 2,4, 3,6. Plot the graph of r and r inverse on the same coordinate plane. Maal jedha? Relationii kan nu kenname graafii r fi r inverse the same coordinate plane tokko yookiin graafii tokko irratti agarsiisi jedha jechuudha. Kanaaf akkamittiin agarsiisna? Kuni maal keenya? xy keenya yookiin coordinate plane keenya kun asii x dha, iddoo kana immoo y dha jechuudha. Jalqaba irratti kan nuti kaafnu 0,0 dha. Poointii kana jechuudha. Poointii handhuura yookiin originii irraati jechuudha. Akkasuma 1,2 asirraa 1 dha, iddootti kana immoo 2 dha jechuudha. Itti fufee 2,4 haala kanaan jechuudha. Itti fufee 3,6 haala kanaan jechuudha. Haala kanaan deema jechuudha. Kana booddee r inversii keenya immoo 0,0 irraa kana 2,1 goona jechuudha. Itti fufnee ilaallu akkuma kitaaba keessan hojjetti itti fufnee ilaallu kitaaba keessan isinii kaaseera. Kitaaba keessanii isinii kaaseera. Poointoonni kun jechuudha. Kuni maal keenyadha inni kuni? Y is equal to x dha. Laayinii y is equal to x dha jechuudha inni kun. Asii gaafa x wanii y meeqa tuudha jechuudha. Kana jechuun poointiin kun jechuudha meeqa jechuudha? 1,2 dha jechuudha. Akkasuma poointii kana bukkee immoo gaafa dhuftanii iddootti kana haala kanaan gaafa laaltanii maal ta'a kun immoo 2,4 ta'a jechuudha. Itti fuftanii haaluma kanaan isa kaanis baasuu dandeessu. Inni kun immoo poointii FGH kun immoo maalodha? Poointii r inversii keenyaati jechuudha. Poointii r inversii keenyaati jechuudha. Kana jechuun akkuma argaartan kan argaartu inni kun maala kanaan ka'ee jira jechuudha. Kanaafi giraafiin kun yookiin
laayiniin inni kuni isa kanaaf maalodha imeejii isaati yookiin fuullee isaatti kan argamudha jechuudha. Galagaltoo isaati jechuudha karaa gara biraa. Haala kanaan hubachuu ni dandeessu. Maal jedha in figure 1.10 the point EFG and H are image of the point ABCD. Akkuma silas ni kaasi pointiin kunootti walii isaaniitiif imeejiidha yookiin wal fuulleetti kan argaman yookiin galagaltoo isa tokkooti jechuudha. Itti fufee maal jedha example 9 draw the graph of the inverse of relation r is equals to x, y is the member of r and y is equals to 3x plus 6 in the coordinate plane irratti agarsiisa jedha kanasi. Kanaaf egaa yerootti kanatti immoo maal goona kan jedhamu wajjin ilaalla. Kana kaasuudhaaf jalqaba giraafii r keenya r inversii keenya kaasuudhaaf maal goona r inversii keenya barbaaduu qabna. R inversii keenya barbaaduuf immoo akkuma silas ni kaasi gatii x fi gatii y bakka waliin jijjiirtu jechuudha. Kanaaf maal ta'a kuni yennan barbaadna ta'e x is equals to 3y plus 6 ta'a jechuudha. Kana jechuun bakkuma waliin jijjiire gatii y fi gatii x bakka waliin jijjiire jechuudha. Kana booddee y dhaaf solve godha jechuudha. X minus 6 over 3 is equals to y ta'a jechuudha. Maaliif 6 kun achi darbaan negatiivii ta'a. 3y jira gama lammansaan 3 fira 3 inni y biraan bada asitti immoo nafa jechuudha. Kana booddee kun bifa kamiin ibsuu dandeenya x over 3 minus 2 is equals to y haala kanaan ibsuu dandeenya. Gaafa kaafnu giraafii kanii isa kanaa kaafna jechuudha. Giraafii kan isa kanaa kaafna. Giraafii isa kanaa gaafa kaafnu teebilii fudhanna jalqaba teebilii haala kanaan kaafanna. Teebilii erga haala kanaan kaafannee booddee gatii x gatii y jennee qoqqooddanna. Gatii x fi gatii y kana booddee gatii x waan barbaanne fudhanna. Negatiivii 2 negatiivii 1 0 1 jennee itti fufnee fudhanna jechuudha. 1 2 jennee itti fufnee fudhanna. Kana booddee gatii y argachuudhaaf immoo y is equals to x over 3 minus 2 dha. Finnee iddoo x keenya isa kana buufna jechuudha. Itti fufnee isa kana buufna. Haala kanaantu arganna. Erga kana booddee haala kanaan arganne coordinate plane irratti pointii kana kaasna jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa minus 2 gashinu maal ta'a minus 2 over 3 minus 2 ta'a. Kana booddee lakkoofsa argannu kana asitti barreessina. Lakkoofsa fakkeenyaaf 2 arganne ennate kana booddee minus 2 gaafa x minus 2 y ni 2 nuu ta'a jechuudha. Haala kanaantu kaafnee hojjenna jechuudha. Giraafii kana gaafa kaafnu kana fakkaata. Giraafiin kuni kana fakkaata jechuudha. Kuni originaalii keenyadha. Inni kun immoo isa kamiidha jechuudha. R inversii keenya relationii R inversii keenyaati. Kanaaf haala kanaanii argachuu ni dandeenya jechuudha. Kun immoo pointii lamman isaaniitiif wal qixa ta'edha. Y is equals to x dha jechuudha. Asirratti kan inni akka yaadannootti isinitti himee darbuu barbaadu yookiin akka nootii tokkotti isinitti himee darbuu barbaadu waa'ee is equals to dhaan hojjenne amma yoo greater than qabaate greater atuma fakkeenyaaf waa'ee greater than x yetu jenneeti solid line akka kanaan fayyadamnu broken line fayyadamna jechuudha. Broken line fayyadamna. Greater than yookiin less than duwwaa ta'innaani broken line fayyadamna. Yoo immoo greater than or equal to qabaate solid line fayyadamna jechuudha. Kanas beekuu qabdu jechuudha. Itti fufee example kan jiru example kan isa kanaas kaasedha. Haaluma ammaatiin kaastu garastan akka giraafichi wanti cimaan hin jiru jechuudha. Kanas salphaadha jechuudha bakka. Haala kanaan hojjettu paartii itti aanutti maal wajjin ilaalla 1.3 irra type of fraction kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Fraction jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Barnooti kun isinitti toleera jennee laayikii fi sheerii gochuutiin hiriyoota keessan bukkee akka inni qaqqabu godhaa isiniin jedha. Thank you very much.